jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan qormaata kutaa 12ffaa baayoloojii waliin ilaalla jechuudha. Yeroo darbe kutaa 12ffaarraa paartii jalqabaa waliin ilaallee turre har'ammoo paartii itti aanu waliin ilaalla jechuudha. Gaaffii 12ffaan akkas jedha. A student concluded that the stage of meiosis on prepared slide of plant tissue he observed was anaphase 2 jedha. Barataa tokkotu meiosis ilaalaa jira jechuudha. Sadarkaa meiosis keessaa meiosis qoqqoodamiinsa yookaan immoo akkaataa qoqqoodamiinsa kan seelii wal hormaataati jechuudha. Okay, seelii wal hormaataa yeroo qoqqoodamu meiyosiidhaan jechuudha. Adeemsa meiyositii. Meiyosiin immoo adeemsa mataasaa naannoo adeemsa 5 qaba jechuudha. Anaafeesiin keessa jira, teeloofiis wantoonni akkasii kun jiru jechuudha. Kanaafuu sadarkaa kana keessa isa kamirra jira kan jedhu mucaan kun maal jedhee anaafeesii irra jira jedhee murteeffate jechuudha. Slaayidii irratti ilaalu jechuudha seelii tokko. Kanaafuu anaafeesii irra jira jedhee akka inni murteeffatu kan isa godhe konkuluuzinii kanatti what do you think was the reason to what came to this conclusion? Conclusion kun akka dhufu kan godhe maayini? Conclusion kun akka dhufu kan godhu anaphase 2 irratti jechuudha. Lala keekadda meiosis keetti anaphase 2 yeroo geenyu maal godha? System chromide tu jira jechuudha. Okay? System itun tani sister jedhama. Sister chromide. Sister chromide ni maal ta'u jechuudha? Chromatide jechuudha. Chromatide ni adda adda bahu yookaan immoo separate ta'u jechuudha. Eessarratti anaphase 2 irratti jechuudha. Kanaafuu sadaala reformed nuclear envelope and reappearance of nucleus image jechuudha. Kuni divided centromer and separated sister chromatide jechuudha. Sister chromatide yerootti separate ta'an yeroo isaanitti adda adda bahanudha jechuudha. Eessarratti anaphase 2 irratti jechuudha. Therefore the answer is beta jechuudha. Inni kan biraan which one of the following statement is true about female genital mutilation? Female genital mutilation kan jennu keessatti dhugaa kan ta'e isa kamidha nun jedha jechuudha. That inni kun maayida kittaannaa qaama ijoollee shamarraniiti jechuudha. Kittaannaa kanaafi kan waa'insaa dhugaa ta'e isa kamidha? Inni tokkoffaan helps to deliver baby easy salphaatti da'umsa irratti salphaatti akka deessuu fi kan isee gargaarudha jedha. That kun sirrii miti jechuudha. And gives acceptance for marriage irratti acceptance yookaan immoo heeruma irratti jechuudha. Akkasiin fudhatamummaa qabaattu isee godha jedha. That kun sirrii miti jechuudha. Namoonni akkasitti yaadu garuu dhugaan jiru kana miti jechuudha. Imposes risk of infectionii akka dhufu godha. That kun dhugaadha jechuudha. Kanaafuu zaansari siidha. Infection jechuun fakkeenyaaf qaamolee yookaan meeshaan isaan hojii sana hojjechuudhaaf itti fayyadamanu meeshaadhuma nama tokko fayyadamaniif kan lammaffaatiis fayyadamuu danda'u jechuudha. Kun immoo rakkoo infection yookaan daddarbiinsa dhukkuboota biraatiif saaxiluu danda'a jechuudha. Therefore the answer is C ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Assume that you have a friend who is what? HIV positive. Hiriyaa tokko qabda jennee haa fudhannu. Hiriyaan kan kee kun immoo HIV positiveidha. Kana jechuun HIV positive taateetti jechuudha. HIV qabdi jechuudha. And you are familiar about the case jechuun akka isheen HIV qabdu hin beektaati immoo. How can you support your friend if she is injured what and needs your help? Gargaarsa kan kee kan barbaaddu yoo ta'e miidhamteetti yoo ta'e gargaarsa kan kee kan barbaaddu yoo ta'e hiriyaa kan kee kana akkamittiin gargaaruu dandeessa jechuun simply nama HIV positive ta'e tokko yookaan immoo nama dhiiga isaa keessatti vaayirasiin HIV argame tokko akkamittiin gargaaruu dandeessaadha jechuudha dubbiin kun. Inni jalqaba ignore your friend because of the virus. Sababa isheen vaayirasii qabduu fi hiriyaa kan kee kana ignore gochuu qabda. Hiriyaa kan kee kana dhiisuu qabda. Waa'ee isee kaasuu qabdu. Gatuu qabda jechuudha. Sirrii miti jechuudha kuni. Hiriyaan kan keenya tokko vaayirasii waan qabuuf ignore gochuun nurra hin jiraatu jechuudha. Help your friend with precaution. Precaution jechuun of eeggannoodhaan jechuudha. Hiriyaa kan kee kanatti gargaaruu qabdu. Of eeggannoo qabuun gargaaruu qabda. That's right. Fakkeenyaaf meeshaalee inni fayyadamu fakkeenyaaf kanneen akka fakkeenyaaf waan dhiigaa wajjin wal qabatu jechuudha. Waan dhiigaa jechuun akka inni dhiiga fidu wajjin wal qabatu jechuudha. Meeshaalee inni fayyadamu kan maybe dhiigni gara keenyaaf qaama keenya gidduutti jechuudha. Wantoonni nuyi itti fayyadamnu kun qaama isaatiif qaama keenya gidduu wanti dhiigni darbu kan jiru. Akka godhu meeshaalee akkasii fayyadamuu dhiisuudhaan maybe dhiiraaf dubara yoo ta'e wal quunnamtii saalaa akkasiirraa of eeggachuudhaan kana gochuudhaan gargaaruu dandeenya jechuudha. Isinii galee jechuun hiriyoota kana maal gochuudha? Precautionidha yookaan immoo of eeggannoodhaan gochuu dandeenya. Taasisuus
beta jechuudha. Inni kan biraa call to other people to protect you from the virus irraa akkasuma ta'e namoota biraatti bilbiluu kun hin barbaachisu. Help your friend without any fear of the virus. Kunis sirrii miti jechuudha. Sodaa tokko malee waa'ee vaayirasii sanaa waan tokko sodaatiin hiriyaa kan kee gargaaruu qabda kan jedhu sirrii miti jechuudha. Okay? Kanaafuu of eeggachaa hiriyaa keenyas gargaaruu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan nama HIV qabu tokko gargaaruu dandeenya jechuudha. Okay. Gaaffii itti aanu what will happen to a plant if the apical dominance is removed through repeated pruning dhaan jechuudha. Pruning jechuun mummuruudhaan jechuudha. Inni kun oxygen miti, oxygen jira. Daadhama fakkeenyaaf jechuudha. Pilaantii yookaan biqilaan bifa kanaan guddachaa jira dhaatii fudhadha. As naannoo kanatti oxygeniitu jira jechuudha. Okay? Laat naannoo kanatti jechuudha. Oxygeniitu jira jechuudha. Asitti kan jiru kuni maal godha jechuudha? Akka biqilaan kun yookaan immoo sirriitti apikaaliin jechuun naanni kun jechuudha. Akkan sirriitti ol guddatu godha jechuudha. Dameera kanneen jiran immoo xiqqoo ta'anii hafu jechuudha. Yookaan immoo hin guddatan jechuudha sirriitti jechuudha. Kan sirriitti keessaa guddatu isa kanadha jechuudha. Yookaan damee as jiru kana yookaan immoo apikaalii kana yookaan isa kana irraa murree jenne jechuudha. Maal ta'adha? Yoo irraa murree jenne beekamaadha isa kanatu guddata jechuudha. Okay? Gaafa pruun goonuu yookaan irraa muruu isa kanatu akkas guddata jechuudha yoo iddoo kanarraa muruu. Kanaafuu plant elongates and bends to one direction. Plant yookaan biqilaan sun dheeratee kallattii tokkotti jigaa, kallattii tokkotti duufaan hin jedha. This is strong sirrii miti jechuudha. Kun dheeratee akkas kufa wanti jedhu jiru murreerra waan ta'eedhaaf jechuudha hin ta'u jechuudha. Inni kan biraan plant shares its leaf to withstand the condition. Leaf isaa yookaan baala isaa harcaafata. Stand gochuudhaaf haala nuyi kunne kana irraa dandamachuudhaaf jecha baala isaa harcaafata kan sobada jechuudha. Side shoots grow quickly and what the plant becomes bushy. That side shoot yookaan shootiiwwan naannoo kana jiranuu maal ta'u quickly ariifatanii guddatu nu jedha. The answer is C ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. A farmer should cotton seeds in a farm land which fulfills the optimum condition for germination dhaaf jechuudha. Farmeriin tokko should ni agarsiisa jechuudha. Cotton seed tokko yookaan immoo sanyii jilbii tokko jechuudha. Farm laandii keessatti yookaan lafa qonnaa isaa keessatti jechuudha. Which fulfills the optimum condition for germination dhaaf optimum condition agarsiisa jechuuni. Condition isa olaanaa jechuudha isa xumuraa jechuudha. Jechuun sana booda germination yookaan mutuudhaaf jechuudha. Mutuu kan danda'udha jechuudha sana booda. After a few days guyyoota muraasa booda he observed that newly growing seedlingii yookaan immoo biqilaa haaraa guddachaa jiru arga jechuudha. Which of the following statement is correct about the farmer's observation? Farmer's observation kamtiyyuu sirriidha jechuudha ilaalcha isaa keessatti kan jedhudha. Jalqaba wanti nuti beekuu qabnu bakka germination bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Germination mutuu irratti jechuudha. Daat sanyiiwwan gosa lamatu jiru jechuudha. Germinate kan ta'an jechuudha. Inni jalqaba monokootiidha jechuudha. Yookaan kootileedhan tokkee kanneen jennu jechuudha. Daat warra monokootii ta'anidha jechuudha. Monokoot. Inni kan biraan immoo daayikootiidha jechuudha. Okay, daayikootiidha jechuudha. Monokoot kanneen jennu isaan kuni plumaliin isaaniidha. Gaafa wal guddatan jechuudha. Inni kun plumaliin lafa jalatti hafa jechuudha. Kanaafiyyuu kun bifa kanaan lafa jalatti hafa jechuudha. Inni kan daayikootii garuu plumaliin ol ba'a jechuudha. Kana jechuun daat hypogenesis ol keeratee maaltaa plumaliin akka inni ol ba'u taasisa jechuudha. Lafa keessaa jechuudha. Jechuun naannoo kanatti dhufaa jennu daat bifa kanaan plumaliin isaanii ol ba'a jechuudha. Kana jechuun sanyiin sun wal agartan sun ol baati jechuudha. Fakkeenyaaf baaqelli faan gaafa sun biqiltu fudhattee ol baati jechuudha. Kan asirratti ilaaluu dandeessu. Daat bifa kanaan uumama jechuudha. Fakkeenyaaf boqqolloon faan garuu mataa irratti baadhatee ol hin ba'u. Maaliif monokootii waan ta'eef bifa kanaan ilaallachuu dandeessu. Baaqelli akkasuma as keessatti maalidha kataniidha jechuudha. Kataniin maalidha? Kataniin daayikootiidha yookaan immoo daat kootii lama yookaan kotiliidanii lama kan qabudha jechuudha. Kanaafuu remaining of the cotyledon below the ground no kunutu monokootii kanneen akka boqqolloo faatu ta'eetidha jechuudha. Inni kuni growth of no without forming a hook. Hookii tun jaarii yookiin immoo tun goobatiin guddataa no hookiin jaaraa jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessatti buna fa'aa jechuudha yeroo inni guddatu yoo ilaaltanii kotiliidaniidha waan ta'eef gaafa guddatu maaltaa plumalii kana fudhatee ol ba'a yookaan kotiliidanii isaa fudhatee ol ba'ee jechuudha. Asirratti akkasittiin hookiin uuma jechuudha. Okay, C irratti maal jedha? Growth of plumal above the soil. Yaa kotiliidanii waan ta'eef above soilidha jenneerra. Ta'ansanis C ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu what mechanism was used by Gregor Mendel? Gregor Mendel kan inni fayyadame tooftaan inni fayyadame maalidha? Maal gochuudhaaf? To protect the garden peas from self pollination. Garden pea irratti hojjechaa ture miti Gregor Mendel. Gregor Mendel yeroo yaalii sana gaggeessu tooftaa akkamii fayyadame? Tooftaa inni fayyadame keessaa inni tokkoffaa maalidha jechuudha? Self pollinized
turan miti that ofii isaaniitiin polonize godha P jechuudha. Kanaafiyyuu pollination sana akka geggeessineef jechuudha maal godha jechuudha poloniin gaafa ga'u jechuudha. Okay, poloniin jechuun sanyii kormaadha miti. Sanyiin kormaa akkasitti yoo jiraate daraaraan bifa kanaan jira ilaatii fudhadha amma jechuudha. Fakkeenyaaf kun dararaadha inni haa fudhannu fakkeenyaaf kun dararaadha jedhaatii fudhadha jechuudha. Kun dararaa yoo ta'e kanaan istiigimaadha jettanii kan fudhattan yoo ta'e daat bifa kanaan jechuudha kan uumamu. Daat bifa kanaanii kan akkasittiin dararaadha jennee kan fudhannu yoo ta'e jechuudha. Daat kun dararaadha jedhaatii fudhadha. As keessatti yeroo dararaan akkasittiin uumamu kana jechuudha. Daat asitti ilaala. Asitti kun istiigimaadha inni haa fudhannu. Istiigimaadha jechuun qaama kana keessatti akka qaama dhalaati jechuudha. Inni kun poloniin immoo qaama kormaati jechuudha. Poloniin kan inni gaggeeffamu sanyiin kormaa qilleensaa yookaan wanta ta'een dhufee maal godha jechuudha kanarra bu'a jechuudha. Sinii galee kanarra bu'ee daat istiigmaan asitti ooviyuumii dhufte asitti uumamte jechuudha bifa kanaan jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu maal godha Giriigor Mendel utuu poloniin kun hin ga'iin utuu meechar hin ta'in utuu ga'eessa hin ta'iniyyuu polonii kanarraa maal godha jechuudha kat godhe yookaan irraa muree jechuudha. Tooftaan fayyadamaa ture isa kanadha jechuudha. Okay, akka inni ofii isaatiin polonaayiz of hin goonee fi maal godhe polonii sanarraa muruudha jechuudha. Utuu meechar hin ta'in utuu polonii sun ga'eessa hin ta'in jechuudha. Kanaafuu sterilize the female the male part of the flower using chemical fayyadamni sobaadha kun chemical tun taane harkumaan irraa open the flower but before pollen meechar bitu hin ta'in jechuudha. Kanaafuu that the answer is B ta'a jechuudha. Gaaffiin tan Giriigor Mendel crossed two pure breeding traitiiwwan pure ta'an lama waliin cross godhe. Akkas jechuun fakkeenyaaf toolii ilaala asitti pure breed kan jennu fakkeenyaaf toolii yoo jennu kun pureedha jechuudha. Shortii yoo ta'e fakkeenyaaf toolii xiqqaa fayyadamne shortii yoo ta'e kunis pureedha jechuudha kunis jechuudha. Garuu yoo kana ta'e pure T kana yoo ta'e kun pure breeding miti jechuudha. Dhiifama akkas hin taane akkas jechuudha. Kun kan inni ta'u shortiidha. Shortii haa ta'u malee pure miti. Daattoo shortiin tooliidha dhiifama. Kan inni ta'u tooliidha garuu shortiin keessa jetti jechuudha. Sinii galee that it is not pure yeroo akkas ta'u pure miti yookaan qulqulluu miti jechuudha. Okay, kanaafuu inni garuu kan inni walitti fide yookaan kan inni cross godhe eenyuudha that warra pure ta'an lamaan jechuudha. Warra pure ta'an jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf T dhaa fi isaan kana dacheenidha jechuudha. Isaan kun walitti maal ta'u jechuudha gaafa cross goonu T waliin godhaas jechuudha bifa kanaanii bifa kanaan gaafa goonu jechuudha. T gaafa goonu T ta'a jechuudha. Asittis kanas T ta'a jechuudha. Asittis T ta'a jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu maal ta'u jechuudha toolii ta'u jechuudha. Garuu maaliini doominansiidhaan jechuudha. Okay, maaliif hunda isaanii keessa shortiin jirti waan ta'eef jechuudha. Okay, kana keessatti two traits in first filial generation were equally expressed dha. Two traits yookaan that sanyiiwwan lamatu bifa qixa ta'een ibsame sanyiiwwan lama qofaa miti waan ta'eef kun sobadha jechuudha. Expressed trait must be determined by recessive allele dha miti. Alleles masked in first filial one generation were lost due to mutation. Expressed traits must be determined by the dominant allele. Kanaafuu alaleewwan lamaan treetiin lamaan must be determined by dominant alleleedha. Alaleessa dominant ta'ee ibsamuu qabu. Kana jechuun ilaala as keessatti hundi isaaniiyyuu ilaala T'dha jechuun T'dha jechuudha. Garuu kan isaan ittiin ibsaman maalidha jechuudha. Kan nuti ittiin agarru maalidha dominant alleleedhaan jechuudha. Kana jechuun sanyiin uumamu sun yookaan offspringiin mucaan uumamu sun jechuudha maal ta'a jechuudha toolii ta'a jechuudha. Toolii ta'a jechuudha. Garuu maal of keessaa qaba? Kan shortis of keessaa ni qabaata jechuudha. Therefore maaliin ibsamuu qaba? Determined by dominant alleleedhaan. Alalee isa dominant ta'e isa tooliidhaan ibsamuu qaba jechuudha. Kan inni ittiin mul'atu kan nuyi alarratti irraa arginu isa amala dominantii kanaanii innis dheeraa ta'a jechuudha. The answer is D ta'a jechuudha. Inni kan biraan which one of the following statement correctly describes chromosome structure? Caasaa chromosome jedhamu kana kan ibsu maalidha? Chromosome DNA dha. That DNA maal of keessaa qabudha? Plus what? Plus protein of keessaa qabu. Protein maqaan isaa histone protein kan jedhamu wajjin kan walitti hidhamedha. Kan walitti marfamee kaa'amedha jechuu dandeenya. Kanaaf chromosomes are what similar to a gene in structure gene keessaa gene caasaan isaanii gene fi chromosome wal fakkaataa hin jedhan. No, asitti gene jechuun section of what chromosome dha jechuudha. Gene kan jennu section yookaan kutaa maaliiti jechuudha chromosome jechuudha. Okay, nyaama chromosome kana yoo ta'edha isiin kuni kutaan kun maal jechuudha gene dha jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu gene jechuun maal jechuudha small section of the chromosome jechuudha. The pair of chromosome is heterozygous in pair of chromosome heterozygous kun taane homozygous dha jechuudha. Inni kan biraan the DNA is wrapped with what ribose sugar to form what chromosome.
no ribose sugar miti jechuudha histanii dha malee. Okay, the chromosomes are what made up of? Yes, histan bounded DNA dhaan jechuudha. Kanaafuu the answer is maal ta'a jechuudha? D ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu akkasumas jedha. The breeding mechanism that improve performance of animals or what plant is using particular trait. Particular trait taanaani that means amala addaa tokko argachuu yoo ta'e kan nuyi fayyadamnu selective breeding jedha jechuudha. Okay, selective breeding jedha jechuudha inni kun. Okay, kana jechuun amma fakkeenyaaf aannan qofa barbaanna yoo ta'e jechuudha. Animaalii tokkorra aannan bareedaa akka inni kennu qofa barbaanna yoo ta'e kanneen aannan bareedaa akka inni kennu qofa irratti hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf foon jennu foon bareedaa barbaanna yoo ta'e wanti nu barbaadaa particular trait nu barbaanne foon argachuudha jechuudha. Kanaafuu foon bareedaa kana argachuudhaaf maal goona jechuudha. Isa sangaadhaa fi sa'a walitti finnaa jennu fakkeenyaaf. That means isa kormaadhaaf dhalaa gaafa walitti finnu inni kormaan suni that foon bareedaa kan qabu laalla akkasuma iseen sa'a kan dhalaan sunis kan foon bareedaa qabu laalla jechuudha. Yeroo kana particular trait yookaan amala tokkitti qofa barbaadaa irra yeroo akkasii jechuudha. Amalli nu barbaadaa irru that foon gaarii qabaachuudha jechuudha. Kanaafuu isaan kana walitti finna jechuudha. Maybe sanyiin asirraa argamu kun aannan gaarii nuuf fiduu danda'a yookaan immoo hongee dandamachuu dhiisuu danda'a. Kana nu galchu jechuudha. Kan nu barbaadaa dhimma foonii qofaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo akkasii particular trait yookaan immoo amala adda ta'e qofa yeroo barbaannu selective breeding dha jechuudha. That example the answer is A ta'a jechuudha. Garuu wantoota lamaaf isaa ol yoo barbaanna ta'e fakkeenyaaf aannan barbaada akka inni hongee dandamatu barbaanna yoo ta'e inni kun immoo maal jennee waamna jechuudha. Combination trait dha jechuudha. Yoo maal ta'e yoo amalli isaa trait nu barbaadaa jiru sun lamaaf isaa ol ta'e jechuudha. Wantoota garaagaraa yoo ta'e animaaliin nu uumuu barbaadaa jiru sun sanyiin nu uumuu barbaadaa yookaan offspringiin nuti uumuu barbaadaa jiru sun amalli inni qabaachuu qabu fakkeenyaaf aannan gaarii nuu kenna hongee dandamachuu danda'a akkasuma immoo foon bareedaas akka argannudha kan jedhu yoo ta'e trait combine gochuudha jechuudha. Trait jechuun amaloota sana combine gochaa irra jechuudha. Selective breeding taanaan garuu amala tokkittiidhaaf iyyuu that breeding goonaa yookaan immoo that sanyiiwwan garaagaraa walitti makanaa jechuudha. Ifa dha yaada hundaafuu. Okay, kan itti aanu which one of the following birth control method is what correctly matched with its function yookaan dalagaa isaatii wajjiniin kan walitti dhufu isa kamidha? Birth control method yookaan tooftaa ittisa da'umsaa akka jechuuti. Ittisa da'umsaa keessaa yookaan akka da'umsi hin dhufne akka ulfi hin dhufne jechuudha. Kanneen ulfa ittisan keessa dalagaa isaanii isa kamidha waliin jira jechuudha. Hundaafuu irratti physical method jira. Physical method reduces the lining of the uterus. Physical method tun taane lining of uterus yookaan immoo gadameessa keenyarra lining jechuudha. Akka inni xiqqaatu kan taasisu warra keemikaalidha jechuudha. Yookaan keemikaalatti fayyadamnee kanneen akka piiliifaa fayyadamnee kan hojjennudha jechuudha. Yookaan kan bifa kiniiniitiin kanneen liqimsamu jiru isaan kanadha jechuudha. Kan hojjetan malee physical method jechuudha. Physical method kanneen jennu kanneen akka kondomii fayyada jechuudha. Kanneen akka kondomii gaafa jennu maal godhu jechuudha. Hojiin isaanii spermiin akka inni qaama saalaa kan dubaraa keessa hin geenye daangessuudha yookaan dhowwuudha jechuudha. Inni kan biraa hormonal method prevents follicle development and ovulation. Ovulation kan dhufne kudhaa jedha hormonaliin. Hormonal methodiin akka ovulation hin argamne godhanuun jedha. Yaadni kun sirriidha jechuudha. Hormonal method kan jennu hormooniitti fayyadamne fakkeenyaaf kanneen akka amansiin jedhu piiliifaa fayyadamuudhaan jechuudha. Piilii garaagaraa fayyadamuudhaan implantationii fayyadamuudhaan isaan kanatti fayyadamne akka prevent follicle development akka dhufnee fi ovulation akka dhufne jechuudha. Jechuun ovulation jechuun hanqaaquun ujummoo ovaarii keessaa gara ujummoo ovaariitti akka seenne gochuu dhoowwu kan godhudha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gadameessi bifa kana kan qabu yoo ta'e jechuudha. Ilaala amma bifa kanaan kan uumamee jiru jennee haa fudhannu jechuudha. Bifa kanaan kan uumamee jiru yoo ta'e jechuudha. Kun ujummoo ovaarii jedhaati fudhadhaa jechuudha. Kun ujummoo ovaariiti. As gadameessa iddoo mucaan keessi iddoo kanadha yoo ta'e jechuudha. Kun immoo ovaariidha jechuudha. As ovaarii keessa hanqaaquun baatee gaafa guyyaa 14ffaa waan akkasii dhufteessi jechuudha. Ujummoo ovaarii keessa jechuudha. Kana booda asiin kun karaa vajinaati jechuudha. Vajinaarraa asiin dhufee spermiin dhiiraa as keessa darbee dhufee asirratti maal godha jechuudha. Ulfuumama jechuudha. Kana booda gara kanatti deebi'ee iddoo kana taa'aa jechuudha. Isin galee kanaafiyyuu wantoonni keemikaalaa kun asirraa akka hanqaaquun baatee as hin dhufne godha jechuudha. Hanqaaquun asirraa baatee as dhufuun kun maal jennee waamna? Ovulation jechuudha. Ovulation.
of ovulation jechuudha. Ovulation jechuun hanqaaquu asii baatee akkasiin as dhuftu. Isa kana kan itti kun keemikaalaat sanis biitaa jechuudha. Inni kan biraan as compared to the exhaled air, exhaled jechuun isa nuyi gara alaatti baafnu qilleensa jechuudha. The inhaled air contains, inhaled air yookaan qilleensi yeroo hargansu gara keessoo keenyaatti fudhannu maal of keessaa qaba? That means iniidhaaf yookaan inhaleedhaaf, inhale kan jennu gara alaa gara keessaatti kan fudhannuu fi exhale kan jennu waliin dorgomsiisna jechuudha. Yeroo akkas jechuun lacheen isaanii kan waliin qabannu jechuudha. That inhale kan jennu oksijiiniin ammam fudhanna? Oksijiiniin naannoo ammamiiti kan fudhannu? Naannoo amma qilleensa keessa jiru jechuudha. 21 dha jechuudha kan fudhannu jechuudha. Kanaafuu 20 oksijiinii jechuudha. 21% fudhanna jechuudha. Atmosferii keessa kan jiru kana waan ta'eef. Kan nuyi baasnu garuu 21 tun taane xiqqaata jechuudha. Maaliif xiqqaata? Oksijiinii qaama keenya keessatti fayyadamna waan ta'eef akka gara qaama keessaatti fudhanneen achiin deebi'u jechuudha yookaan deebi'ee hin ba'u jechuudha. Kanaafuu naannoo 16% jechuudha. Kun persentiidhaan naannoo 16% deebi'ee ba'a jechuudha. Inni kan biraan kaarboon daayoksaayidiidha. Kaarboon daayoksaayidiin naannoo 0.4 waan akkasiidha. 4% fudhanna qilleensa keessaa jechuudha. Yeroo ba'u garuu kaarboon daayoksaayidiin dabalamee ba'a. Maaliif gubama soorataatiin kaarboon daayoksaayidiin keessa keenyatti uumamu jira waan ta'eef naannoo 4% jechuudha kan ba'u gara alaatti jechuudha. Inni kan biraa naayitiroojiiniidha. Naayitiroojiiniin parsantaa 80 jira maal keessa? Qilleensa keessa yookaan immoo atmosferii alaa keessa jechuudha. Naannoo parsantaa 80 jechuudha inni kun kan jiru. Naannoo parsantaa 80 kun parsantaa 80tu ba'a jechuudha. Qaama keenya keessaa wanti itti fayyadamnuuf hin jiru jechuudha naayitiroojiiniidhaaf. Kanaafuu itti fayyadamnu kun akka seeniin ba'a jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Hundaafuu kanaafiyyuu oksijiiniin contain inhale yeroo ta'u kan nuyi alarraa fudhannu 16 miti 21 malee irra kan jiru kallattiidhaan darbuu dandeenya. 70 hundaa kunis sirrii miti jechuudha. 80 hundaa 21 0.4 gaala akkasittiin jira jechuudha. Kanaaf answeriis D ta'a jechuudha. Gaaffiin ittaan which one of the following national park of Ethiopia is declared as a World Heritage Site and comprises endemic animals like Walia ibex. Walia ibex endemic animal yookaan immoo animaalota endemic ta'an biyya endemic yeroo jennu baay'ee dubbii keenya irratti endemic kan jennu biyya qofa keessatti kan argaman jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti qofa sanyiin argamu sun endemikidha jenna miti akkasii jechuudha. Biyya tokkoo fi endemikii kan ta'u biyya sana qofa keessatti kan argamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Walia ibex addunyaa kamirra yoo dhattanii barbaadda Walia ibex eessattuu argattan jechuudha. That means bifa kan biyya keenya qofa keessatti kanneen argaman jechuudha. Indigenous kan jennu immoo jalqabuma sanyiin isaanii as ta'e kan ta'e jechuudha. Kanaafuu kan biyya alaatii hin dhufne jechuudha. Endemikiin garuu as qofatti kan argamu jechuudha. Walia ibex as qofa yookaan biyya Itoophiyaa keessa qofatti kan argamuu fi eessatti argama? Naannoo gaarreen kaabaa keessattidha jechuudha. Okay. Rift Valley National miti Simeen Mountain kana keessatti jechuudha. Okay. Gaarreen kaabaa kana keessattidha. Baalee National Park keessattis miti jechuudha. Gaaffiin ittaan which of the following plant species is endemic to Ethiopia? Itoophiyaatti endemic jechuun maal akka ta'e amma isinii gargaaramtee endemic jechuun Itoophiyaa qofa keessatti kan argamu jechuudha. Itoophiyaa qofa keessatti kan argamu kana keessa guzita Abisiiniyaa kanadha jechuudha. Kun nuubiidha jechuudha maqaa saayinsawaa isaati jechuudha. Nuubiidha jechuudha. Kun paappaayyaadha. Hundaafuu gaaffiiwwan akkasii deebisuudhaaf tooftaa wayii isinii kenna. Tooftaan isinii kennu kan isaan isin gaafatan qormaata irratti maalidha? Endemic kanneen ta'anidha jechuun wantoota Itoophiyaa qofa keessatti argamu kana akka beeknu barbaadama jechuudha. Kanaafuu wantoota Itoophiyaa keessatti qofa argaman kana kanneen akka insetiifaa, warqee yookaan qoccoo kan jennuun jechuudha. Kana fa'itu jira. Xaafii mataan isaa akkasidha jechuudha. Isaan kanadha jechuudha. Nuugiinis akkasumadha miti nuugiin fa'aan isaan kana fa'aan jechuudha. Maal gootu maqaa saayinsawaa isaanii qabadhaa jechuudha. Isaan maqaa saayinsawaa isaanii qabadhaa gaafa qormaata irra seentan jechuudha. Kutaan 10 asirratti xumurama jechuudha. Mee kutaa 11 immoo waliin haa ilaallu jechuudha. Gaaffiiwwan kutaa 11 irraa ba'an jechuudha. Which one of the following statement explains how allosteric inhibitors affect enzyme activities by binding? Allosteric inhibitoriin akkamittiin iyyuu enzyme activity tokko kan dalagaa enzyme tokko irraan dhiibbaa ga'uun jedha jechuudha. Dalagaa enzyme tokko irraan inhibitoroota fakkeenyaaf enzyme ilaalla jalqaba. Enzyme maal akka ta'e? Enzyme jechuun fakkeenyaaf kun enzyme jedhaati fudhadhaa. Kun enzyme dha jenna.
Inzaayimiin kun walnyaatinsa keemikaalaa sa'aatii 2 sa'aatii 3 yeroo dheeraa kan fudhatu tokko jira jechuudha. Walnyaatinsa keemikaalaa yeroo dheeraa fudhatu sana walnyaatinsa sana finnee iddoo kana keenyee walnyaatinsa asitti kan geggeessu goona. Walnyaatinsi jalqaba ala irratti yeroo taa'u naannoo sa'aatii 2 fudhatu asitti dhufee daqiiqaa 20 fudhata. Daqiiqaa 20 qoftu miniitii qofatti kan xumuramu yoo ta'e yeroon walnyaatinsaa kun akka inni gabaabbatu godheera jechuudha. Maaltu inzaayimiin kun jechuudha. Isinii galee kanaaf inzaayimii hojiin isaa maal akkana gochuudha jechuudha. Garuu inzaayimiin kun akka isaan hojii isaanii hojjenne wantoonni danqan jiru jechuudha. Wantoonni inzaayimiin kun akka isaan hojii isaanii danqan kuni maal jennee waamna? Inhibitaroota jennee waamna jechuudha. Inhibitors jennee waamna. Inhibitaroonni maal godhu? Inzaayimoonni akka isaan dalagaa isaanii dalagneef danqaa ta'u, gufuu ta'u jechuudha. Okay? Isaan kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaalla. Tokkoffaan competitive enzyme, okay? Inni kan biraan immoo non competitive enzyme jechuudha. Competitive enzyme kan jennu ilaala. Enzyme keessatti bakki kun bakki enzyme dhufee irra taa'u kun reaction itti gaggeeffamu kun active site jennee waamna. Okay? Bakkattii kanaanii maal jennee waamna? Active site jennee waamna jechuudha. Asirra competitive kanneen jennu inhibitaroonni yookaan wantoonni hojii enzyme danqan kun naannoo kana dhufanii taa'u jechuudha. Jechuun bakka silaa walnyaatinsa kan gaggeessuun dhufee taa'u sana dhufanii taa'u jechuudha. Asirra taa'anii bakka kana yookaan active site kana cufu jechuudha. Kanaafuu competitive dha jechuudha jarreen kun. Active site dhufanii cufu waan ta'eedha. Inni kan biraan immoo non competitive. Non competitive achirra dhufanii taa'anu jechuun asirra miti jechuudha isaan taa'an. Active site irra miti jechuudha. Qaama biraatti dhufanii maxxanu. Fakkeenyaaf asitti dhufanii yoo maxxananii jedhan garuu sheeppii yookaan boca inzaayimii kanaan jijjiirama. Inni sila akkas ta'ee jiru kuni gara kamitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Maybe akkas goobachuu danda'a jechuudha. Maaliif bakki jedhaa asiin cuqqufamee seenameera waan ta'eef active saayitiin kun hin jijjiirama. Active saayitiin hin jijjiirama jechuun walnyaatinsa asitti dhufee nyaatamus immoo hin danda'amu jechuudha. Maaliif active saayitiin jijjiirama kan biraa dhufuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu as keessatti allostric kan jennu warra non competitive ta'an kanadha jechuudha. Warra alarraan dhufanii maxxanan kana jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu maal godhuudha amma statementii kamtiyyuu warra non competitive kana ibsa yookaan allostric enzyme ibsa kan jedhudha. Site other than the active site and altering the shape of active site. Yeah. Bakka active site irra tun ta'in asirra tun ta'in bakka biraarra ta'anii shape yookaan boca active site jijjiiru jechuudha. Kanaaf jaansaris eetaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Why are enzymes considered special molecules in metabolism? Metabolism keessatti special molecule jenne kan nuti enzyme waamnuuf sababa maali? Because enzyme facilitate metabolic reaction under controlled physiological condition keessatti nun jedha. Enzyme hojiin isaanii akkuma ilaalle maal gochuudha? Reaction akka inni si'atu gochuudha jechuudha. Reaction akka inni si'atu kan godhu controlled condition keessattidha. Kana sirriitti hubadhaa. Okay? Metabolic reaction under controlled physical condition jechuudha. Controlled condition jedhaa qabadhaa salphaa. Controlled condition kan jennu fakkeenyaaf temperature control ta'uu qaba. Maaliif itti fakkaate namni yeroo baay'ee 37 kan hin dabarre? 37 gadis ta'uu hin qabu, 37 olis ta'uu hin qabu jechuudha. Maaltu temperature kan dhala namaa jechuudha. Naannoo kana irratti tursiifamuu qaba. Sababni isaa enzymoonni nu keessatti hojjetan baay'een isaanii temperature yookaan degree celsius kan irratti waan hojjetamuuf jechuudha. Okay? Kanarraa gadi bu'aa taanaan enzymoonni hojjechuu hin danda'an. Enzymoonni hojjechuu hin danda'an jechuun reactioniin qaama keenya keessaa ni dhaabbata hin duunaa jechuudha. Kanaafuu conditionii controlled ta'etti, conditionii dhaabbataa ta'e irratti jechuudha kan isaan hojjetan jechuudha. The answer is eetaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu, which of the following is the most advanced and recent event in history of cell biology? Cell biology keessatti recent kan ta'e kan reefu dhufaa jiruu fi kan baay'ee advanced ta'e kan olaanaa ta'e kan saayinsii cimaa ta'e isa kamidha nuun jedha. Innovation of the first scanning electron microscope inni kun xiqqoo tureera kan ta'u jechuudha. Discovery of the double helix structure kunis erga argamee booda argameera garuu kan ammaati garuu xiqqoo tureera jechuudha. Maybe sequencing of human genome yoo bira qabnu warri kun hundi isaanii warra boodarra jiranidha jechuudha. Kanaafuu sequence gochuun genome yookaan sanyii dhala namaa sequence gochuun saayinsii baay'ee irra olaanaa ta'edha jechuudha. The answer is D ta'a jechuudha. Inni kan biraa, which one of the following property permits insect to freely walk on water? Bishaan
jira miti. Daat bishaan akkasittiin jira yoo ta'e bishaan kanarraa akka firiilii yookaan bilisaan insektii yookaan ilbiisni tokko bilisaan akkasiin deemtu kan godhu amaloota bishaanii keessaa isa kamidha? Amaloota kana keessaa surface tensionidha jechuudha. Adhesive forces miti, specificities miti jechuudha. Kun wantoota biraadha jechuudha. Kanaafuu surface tensionidha jechuudha. Surface tensioniin maaliifidha? Surface tensioniin ilaala bishaan keessatti amala akkasii qaba. Tensioniin kan uumamu jechuudha. Molekiyuulonni bishaan keessaa daat bishaan walakkaa keessa yoo ta'e daat bifa kana jechuudha. Bifa kana uumatu jechuudha. Molekiyuulii isa bira jiruuni daatni kun isa kanaa wajjin molekiyuulii bishaaniiti miti daat bifa kanaan wal qabatu jechuudha. Sarfeesiirra kan jiran garuu bifa kanaan karooliitiin bishaaniin jiru waan ta'eef isa kana qofaan wal qabata jechuudha. Karooliitiin bishaaniin jiru waan ta'eef isa kanaan wal qabata, isa kanaan wal qabata jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan wal qabatee taa'a jechuudha. Isinii galee kanaafuu irra keessa kanatti kan biraatiin waliin qabatu waan ta'eef kun xiqqoosii akka gogaa wayii uuma jechuudha. Akka jabaachuu wayii uuma jechuudha. Kanaafuu insektii yookaan animaalonni baay'ee sasalphaa ta'an gaafarra deemanuu hin baata jechuudha. Akka isaan bishaan keessa gadi hin dhidhimsamneef isaan eega jechuudha. Kanaafuu kan kana godhu surface tensionidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. A student focused a slide of an onion epidermal cell. Epidermal cell tokko onion yookaan kan qullubbii tokko fudhate barataan tokko jechuudha. Pre-estimated width yookaan bal'ina ammamiirra kaa'atee haa jennu bal'ina kanarra kaa'atee bal'inni inni irra kaa'ate kun jalqaba 2 millimeetiridha jechuudha. 2 millimeter kan ta'urra kaa'ate jechuudha. Okay. Under microscope what will be width of each individual cell if you count 8 cells that fit the field of view during what your observation. Amma 80 seeliiwwan 8dha. 1 tokko 2 3 4 5 6 7 8 seeliiwwan 8 kanatu jiru. Seeliiwwan 8 kun wal qixa inni haa fudhannu jechuudha. Seeliiwwan 8 inni asirra kaa'atedha jechuudha. Amma laala seeliiwwan 8 kun fayyaan isaanii meeqa qabatan? 2 millimeetiradha jechuudha. Fayyaan isaanii tokkoon isaanii baruudhaaf maal gochuudha 2 millimeetira kana eenyu hiruu jechuudha 8 jechuudha. Maaliif kan tokkoon si beeku barbaanne waan ta'eedhaaf. Kanaafiyyuu kana lamaan gaafa hiruu 1/4 dha jechuudha. That means 1/4 jechuun 0.25 what millimeetiradha jechuudha. Okay, therefore the answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following statement is what correct about the differences between eukaryotic and prokaryotic cells? Prokaryotic cell fi eukaryotic cell garaagarummaan isaanii maal fakkaata? Kamtu dhugaadha nuun jedha. Karaa gabaabaa eukaryotic celliin warra dalagaa qooddatanudha. Fakkeenyaaf daat nucleus dhugaa kan qabanudha jenneerra akka yeroo darbe ilaalletti jechuudha. Kanaaf eukaryotic jechuun asitti maal jechuudha? Tiruu jechuudha. Karyotic jechuun immoo daat nucleus jechuudha. Kanaafiyyuu tiruu nucleusii kanneen qaban, nucleusii dhugaa kanneen qaban jechuudha. Prokaryotic kan jennu immoo pro jechuun before jechuudha inneerra daat ende asitti immoo karyotic immoo nucleusidha. Kana jechuun utuu nucleusii dhufiin seelota jiran jechuun nucleusii dhugaa kan hin qabne jechuudha. Nucleusii membraniidhaan bound ta'e, nucleusii membraniidhaan daangeffame hin qabanu jechuudha jarreen kun. Inni kun maal jedha? Prokaryotic kan isaan qabanu small ribosomes whereas eukaryotic cells have large ribosomes. Yes, kun dhugaadha jechuudha. Ribosomiin isaan qabanu daat naannoo 70 SC dha jechuudha. Okay, inde kan warra eukaryotic immoo naannoo meeqaati jechuudha? 18 SC dha jechuudha. Kana jechuun kan prokaryotic kun greater than kan eukaryotic kana ifama less than kanaati jechuudha. Kanaafiyyuu small ribosomii qabu eenyu? Prokaryotic eenyuun caala? Eukaryotic caala kan jedhu deebii ta'a jechuudha. Membrane bound organs where eukaryotic cells don't have no kun sirriin maaliif membrane bound organelii kanneen qabanu organeliin membrane unbound ta'e kan jiru eukaryotic keessa malee prokaryotic miti jechuudha. Cell wall where eukaryotic cell no eukaryotic cell kanneen akka plant cell waan qabu jechuudha. Maal cell walii kana jechuudha. Prokaryotic cell walii yoo qabaatan illee garuu kan eukaryotic hin qaban hun deemsisu jechuudha. Inni kan biraan division of labor whereas division of labor jechuun hojii qoqqooddatanii hojjetu jechuun dalagaa dalagan qoqqooddatanii hojjechuudhaan kan beekaman eukaryoticdha malee daat isaan kana miti jechuudha. Okay, which biological tool is correctly matched with its function? Function isaaniitti wajjin dalagaa isaaniitti wajjin biological tool armaan gadii keessaa isa kamtu sirriitti ibsame nuun jedha jechuun asitti burette jechuun daat volume safaruudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Daat volume jechuudha. Kanaaf utuu measure mass miti jechuudha.
petri dish to culture microorganism kun dhugaadha jechuudha. Centrifuge to collect insect hin taane that wantoota gurguddaa ta'anii fi xixiqqaa ta'an gargar qooduudhaaf jechuudha naannessuudhaan kan nu fayyadu malee kanaas miti jechuudha. Theodolitiin immoo measure rate flow hin taane inni kuni rate flow kan theodolitiin kan nu godhu maal eeginsa slope yookaan immoo dhundhula jechuudha. Fakkeenyaaf lafti tokko kun bifa akka tabbaawii qaba yoo ta'e amma sloppiin isaa ol jedhe amma ol ka'iinsa qaba jennee kan ittiin safarru meeshaan theodoliitidha jechuudha. Kanaafuu kun deebiin ta'u jechuudha. The answer is petri dishiin culture microorganismii guddisuudhaaf oomishuudhaaf kan nu tajaajiludha jechuudha. The answer is B dha jechuudha. Immoo chaanel kan keenya subscribe godhaa hiriyoota keessanis qoodaa isiniin jedha. Kallattii gaaffii itti aanutti ceena jechuudha. Gaaffii itti aanu akkas jedha. Student centrifuged a solution containing plant material in order to what? Separate them based on their mass. Maasii irratti hundaa'uudhaani daat adda adda qooduudhaaf jecha plant material yookaan materialii plantii tokko barataan wayii maal godhe jechuudha. Centrifuge godhe yookaan immoo centrifuge keessa kaa'ee naannesse jechuudha. After 10 minutes, erga daqiiqaa 10 naanna'ee booda of centrifugation, some of the component move to the bottom. Componentiiwwan muraasni gara jalaatti gadi dhaqanii nuun jedha. Fakkeenyaaf centrifuge keessatti bifa kanaan jira jennu. Centrifuge keessa ujummoo yaalii jirti miti ujummoo yaalii bifa kanaan fayyadamnee jechuudha kan hojjennu jechuudha. Ujummoo yaalii bifa kanaan jirti. Ujummoo yaalii bifa kanaan iyyuu centrifuge keessa kaa'annaa jechuudha. Gaafa ujummoo yaalii bifa kanaan centrifuge keessa kaa'an ni jennu gaafa naannessee jedhu maal godhe eenan dhufte jechuudha mucaa kanaaf jechuudha. Ende een jechuun batamiitaan kara jalaatti gaddaqe jechuudha. Others to middle B kan jedhe immoo middle yookaan walakkaatti hafe jechuudha. And the remaining ones to the warra fan immoo asirra ta'an C kan jedhe moggaase jechuudha. Kanaafuu warra kamtuyyuu which alternative shows what the mass of the component in decreasing order. Decreasing order jechuun inni guddaan kan jalqaba ta'a. Kanaafuu maasiin isaa inni guddaan kan jalqaba Eedha jechuudha. Maaliif goda gadaqe kan taa'e ulfaataa waan ta'eedha jechuudha. Een hunda isaanii caala jechuudha. B caala and B'n immoo C illee caala jechuudha. The answer is B ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanu which one of the following statements show the future promise of what? Biological science. Biological science garasichitti promiseewwan garaagaraa waadaa gala. Isa keessaa promisii yookaan immoo baallama waadaan nu galu. Akkasiin godhachee kan inni waadaan nu galaa jiru keessaa isa gara fuulduraa kan ta'e kamidha jedha. Using steam cells to repair damaged organs and grow new organs. This is correct. Okay. Steam cell fayyadamuudhaan jechuudha. Seelii guddisuu fayyadamuudhaan qaama damaged ta'e qaama miidhame tokko orgaanii tokko new orgaanii guddisuu. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kan beekamu yoo kaleen namaa fail godhe yookaan yoo kaleen namaa dhukkubsatee kaleen keessan hojjechuu dide kalee nama biraa keessaa baasanii kan nama sanaa keessa kaa'u jechuudha. Gara sichiitti garuu kan godhamu kalee isee fayyaarraa xiqqoo isee fudhatamte jechuudha. Iseen xiqqoon suni gara kalee guddaatti fudhatamee namicha keessa kaa'ama jechuudha. Yoo dhiigni amma fakkeenyaaf jechuudha. Dhiigni gaafa dhiigni amma fakkeenyaaf biyya keenyatti yeroo hunda mana barnootaatti siin gaafatu dhiiga kennaa jedhu arjooma dhiiga maal jedhama jechuudha. Sun kan inni godhamuu fi namoota dhiiga dhabaniif dhaqanii dhiiga keessa kaa'uudhaaf yookaan immoo dhiiga sana akka isaanii kompenseet gochuudhaaf kan bakka buusuudhaaf jechuudha dhiiga sana jechuudha. Kan ripilees gochuudhaaf jechuudha. Asitti garuu steam cell fayyadamnee dhiiga maal gochuu dandeenya baay'ee oomishuu dandeenya jechuudha. Okay, namichi sanarraa dhiiga xiqqoo siin dhabaa namichi xiqqoo siin taatu yoo hin dhabu jechuudha. Xiqqoo siin irraa fudhanii dhaqanii petri dishii keessa kaa'anii baay'isanii fidanii amma inni barbaadutti itti waraabu jechuudha abbaasaadha. Kanaafiyyuu inni kun maalidha jechuudha. Steam cell fayyadamnee gara fuulduraatti kan nu ta'uu danda'u jedhamee kan yaadamudha. Biyyoota gurguddaa keessatti irra hojii hojjechuu jalqabeera jechuudha. Kanarraa kana keessaan kaanii amma ammaatti kan beeknudha jechuudha. Inni kan biraan which one of the following alternative contain only organic molecule. Organic molecule qofa kan qabu isa kami? Organic molecule ta'uudhaaf organic molecule tokko dirqama kaarbooniidhaa fi haayidiroojiinii of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu miteenii yaa organikidha. Calcium carbonate no calcium carbonateini hin qabu jechuudha. Calcium carbonate hydrogen qabu waan ta'eef this is not what it is inorganic jedhama organic miti jechuudha. Inni kan biraa glucose carbon dioxide hin qabu. Carbon dioxide lala oxygen I mean hydrogen hin qabu jechuudha. Kanaaf kunis hin ta'u jechuudha. Methane, glycine, leoninic acid and glucose answer C ta'a jechuudha. Har'aaf kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatii walitti deemnutti nagaan naaf tura. Please channelii kana wal subscribe gochuu jirtan baay'ee galatoomaa. Garuu barbachuudhaaf naannoo parsantaa 40 kana keessatti namoonni baay'een subscribe hin godhanu. Wachaariin ilaalama jechuun akka inni biyyoota keessan bira ga'uu fi akka inni amma tokko namoota biraas fayyaduu fi subscribe yoo gootanii like yoo gootan viidiyoo maal rakkoo qaba
isinis waan amma kana isin miidhuu hin qabu. Hundaafuu baay'een isin jaalladha. Hordofuun keessan barumsa fudhachuun keessanii waan guddaadha. Kanneen daawunlood gootanii immoo ilaaltanu gaafa YouTube irra dhaxxanu laayik godhaa, komentii barreessaa. Akka inni namoota YouTubein akka inni puush godhu akka dhiibee namoota biraa ga'u godhaa jechuudha. Baay'ee galatooma. Baay'een isin jaalladha. Nagaa.